Oduu ijoo riizoortiin loogoo Hayiq yookiin riizoortiin Haraa loogoo ifattee eebbifamuun tajaajila eegaluu ministeerri muummee Abiyyi Ahmed himan. Itoophiyaa fi Biraazil walta'iinsa diinagdee isaanii caalmaatti cimsuudhaaf hojjechaa jiraachuun ibsame. Mootummaan Zimbabwe dhimmoota hordoffii diinagdee irratti fandii maallaqa addunyaa IMF waliin waliigaluun isaa himame. Irra deebiin akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sanbata sa'aatii ja'a waliin Antaaddasaa Tarrafeeti ijoo isaanii duraan fanneetoo jirraa gara bal'ina isaaniitti dabarra. Riizoortiin loogoo Hayiq yookiin riizoortiin Haraa loogoo ifatti eebbifamuu tajaajila eegaluu ministeerri muummee Abiyyi Ahmed beeksisanii jiru. Riizoortiin kun miidhagina uumamaa Walloo kan mul'isu bu'uuraalee misoomaa ammayyaa fi sadarkaa isaa eeggatee kan guutame ta'uu Projektii addaati jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmed. Riizoortiin loogoo Hayiq miidhagina isaa bira darbee projektii biyyaaf faayidaa guddaa qabu ta'us ibsanii jiru. Projektiin kun naannoo Amaaraatti projektii Gorgoraatti aanuun isa lammaffaa yoo ta'u carraa hojii kallattii fi alkallattii damee qonnaa geejjibaa fi turizimii keessatti uumuun dammaqina guddaa fidaa jedhanii jiru. Carraan kun oomishtoota naannoo Wallootiif namoota hojii ogummaa harkaa garaagaraa hojjetaniif carraa dabalataa uumuu fi iddoo ga'umsa turizimii hawwataa ta'uu ministeerri muummee Abiyyi Ahmed himanii jiru. Yaadama ida'amuutiin kan ijaarame projektiin kun imaammata mootummaa fi damee dhuunfaa waliin hojjechuu fi investimentii qabatamaatti kan hojiitti kedhaas jedhan. Projektiin tumsaan ijaarame kun waliin hojjechuu mootummaa fi damee dhuunfaaf bu'uura kan kaa'edha jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmed. Waan hundaa'u ammoo riizoortiin loogoo Hayiq yookiin riizoortiin Haraa loogoo kun hambaa duudhaa fi aadaa uummata gara laafessaa fi uummata qajeelaa akkasumas keessummaa simachuun beekamu uummata Walloo addunyaatti kan beeksisu affeerraa guddaadha jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmed ergaa karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin. Eebbifamuu riizoortii loogoo Hayiqiif sabeeffachuun jiraattonni magaalaa Hayiq yookaan jiraattonni magaalaa Haraa ministeera muummee Abiyyi Ahmed galateeffatan. Qabeenya naannichaa haala addaa faayidaatti jijjiiruun isaaniis ibsanii jiru jiraattonni magaalittii. Kanaanis kennaawwan garaagaraa ministeera muummee Abiyyi Ahmedii fi giiftii duree Zinnaash Taayyaachuuf kennanii jiru. Riizoortiin loogoo Hayiq Haraa eebbifame kun lafa hektaaraa 13.3 irratti kan qubate yoo ta'u manneen nyaataa fi iddoo bashannanaa daakkii bishaanii sadarkaa isaa eeggatee daandii aspaaltii fi iddoowwan qubsuma heelikooptaraa kan qabudha. Mooraan riizoortichaas biqiloota garaagaraa kuduraa fi muduraa dabalatee magariisummaatiin kan hammatame ta'uun ibsamee jira. Gabaabinaatiin haala riizoortii kanaa daawwannee walitti adeemnu.
kabajamtoota daawwattoota keenya riizoortii loogoo hayiq yookiin kanaan dura hara hayiq hara jedhamee kan beekamu eebbasaa sababeeffachuudhaan bakka ministeerri muummee akkasumas aangoonni naannoo Amaaraa akkasumas jiraattonni naannoo Walloo argamanitti ifattee eebbifamee daawwannee walitti deebinee jirra gara oduutti dabarramu. Yeroon galmee kaadhimamtoota filannoo waliigalaa torbaffaa guraandhala 16 bara 2018 tti dheereffamuusaa boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisee jira. Galmeen kaadhimamtoota amajjii tokko bara 2018 eegalee gaggeeffamaa turuu boordichi yaadachiisee jira. Haa ta'u malee sababoota adda addaatiin yeroo kenname keessatti galmeen kaadhimamtoota xumuramuun kan hin danda'amne ta'uun eeramee jira. Waltajjiiwwan garaagaraattis yeroon galmee kaadhimamtoota akka dheereffamu gaaffiin dhiyaachaa turuu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisee jira. Boordichi sababoota dhiyaatan tilmaama keessa galchuudhaan yeroo galmee kaadhimamtoota guraandhala tokko bara 2018 xumurameef ture hanga guraandhala 16 akka dheeratu taasifamuus boordichi beeksiseera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ji'oottan ja'an darban karoora isaa dhibbeentaa 95.3 raawwachuu kantiibaa Adaanech Abeebee himan. Manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee yaa'ii idilee lammaffaasaa guyyaa kaleessaa taa'uu eegalee jira. Gabaasa raawwii waggaa walakkaa mana marichaa kan dhiyeessan kantiibaa Adaanech sassaabbii galii xiyyeeffannoo guddaan kennamee hojjetamaa turuu yaadachiisanii jiru. Raawwii piroojeektii fi hojimaata dijitaalessuu irratti hojii hojjetameen bu'aan qabatamaan galmaa'uu eeranii jiru. Ji'oottan ja'an keessatti qofaa tajaajiloon 23 hojimaata dijitaalaatiin akka raawwataman taasifamuus himanii jiru. Inistiitiin haqummaa seeraa riifoormii dhaabbatichi taasiseen fooyya'insi dhufuusaa beeksisee jira. Kanaanis fooyya'insi caasaa taasifamuu eeruudhaan milkaa'ina hojii gara fuulduraatti seektaroonni qooda fudhattoota ta'an tumsuu akka qaban waamichi dhiyaatee jira. Tafarii Gammee dabalata qaba. Inistituutiin haqummaaf seeraa dhaabbata adeemsi sirna murtii fi haqummaan si'ataa akka ta'u taasisuuf itti gaafatamummaa qabudha. Dhaabbatichi jijjiirama as itti gaafatamummaa isaa sirnaan baachuuf riifoormii taasisuun himamee jira. Kanaanis bu'aa qabatamaan argamudha. Daayirektarri inistituutii seeraa fi haqummaa አምባሳደር ደግፌ ቡላ ከኔራን ለውጡ ከመጣ ወዲህ እውነቱን ለመናገር በጥናትና ምርምርም በስልጠናም መረጃን በማደራጀትም በሁሉም ማለት ነው ዱጋ ዱባቹፍ jijjiiramaan booda qorannoon fi qo'annoon leenjiin akkasumas ragaalee gurmeessuun itti waamamni dhaabbatichaa mana murtii waliigalaaf akka ta'u bilisummaanis akka hojjetu isaanis akka deeggaruu taasifameera. Qulqullummaa giddu galeeffachuun haqummaa qorannoo irratti hundaa'ee bu'uureessuun hubannoo wal fakkaataa uumuuf inistituutichi kan hojjetu akka ta'e pirezidaantiin mana murtii waliigala ፌዴራላ ቴዎድሮስ ምህረት ibsanii jiru. የማሰልጠንና ምርምር ስራውን የሚቀጥል ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ግን የህግ መረጃ ማዕከል ሆኖ ያገለግላል። Inistituutiin kun leenjii kennuu fi hojii qorannoo itti fufuu ni hojjeta. Dabalataanis giddugala ragaa seeraa ta'ee tajaajila. Kanaaf ergamoota 3 qaba. Tokkoffaa ijaarsa dandeettii cimsuudha. Fooyya'insa kanaan dura taasifameen akka amala manneen hojiitti leenjii rakkoo furuu danda'u kennuuf xiyyeeffachuutu yaadame. Yeroo itti aananittis dhimmoota jijjiirama biyyaa irratti xiyyeeffachuun sochii taasisaa jiras jedhame. አሁን ካለው ሁኔታ በተለይ የሰላሙን ሁኔታ እናነሳለን፣ የልማቱ ሁኔታ እናነሳለን፣ የኢንቨስትመንት ሁኔታ እናነሳለን፣ የንግድ የሌሎችም ጉዳዮች አሉ። ያን haala qabatamaa amma jiruun keessattuu haala nageenyaa, haala misoomaa, haala investimentii kan daldalaa fi dhimmoota biroo tumsuu kan danda'u qorannoon gaggeeffamuu akka qabu yaadameera. Manneen murtii hojimaata akka fooyyessan fi seektarri haqummaas akka fooyya'uu qorannoon ni taasifama. Olaantummaa seeraa akka kabajamuuf qooda fudhattoonni tumsuu akka qaban waamichi dhiyaatee jira. Inistituutichi faajjii dhaabbaticha ibsu ifoomsee jira. Itoophiyaa fi Biraazil walta'iinsa diinagdee isaanii caalatti cimsuuf hojjechaa jiraachuun himame. Fooramiin diinagdee Itiyoo Biraazil Finfinneetti gaggeeffamee jira. Fooramicha irratti ministeerri daldalaa fi walitti hidhiinsa naannawaa Kaasaawun Gofee hariiroon Itoophiyaa fi Biraazil waggoota 60 ol lakkoofsisuu yaadachiisanii jiru. Hariiroo seena qabeessa kana bu'uureffachuudhaan walta'iinsa diinagdee isaanii yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa jiraachuus dubbatanii jiru. Keessattuu walta'iinsi kibba kibbaa fi gurmuu BRICS hariiroo diinagdee biyyoota lamaanii cimsuu keessatti gahee guddaa gumaachaas jiranii jiru. Komishinarri Komishinii Investimentii Itoophiyaa Zalaalam Tamasgen gama isaaniitiin Itoophiyaan hojiiwwan investimentii agiroo piroosesiingii Biraazil irraatii muuxannoo hedduu akka qooddattu himan. Dureeyyoota Biraazil Itoophiyaa keessatti invest taasisuu barbaadaniif haalli mijataan uumamuus dubbatanii jiru. Itoophiyaatti ambaasaadar Biraazil Jaandiir Ferraraan
Dos Santos gama isaaniitiin yeroodhaa gara yerootti hariiroon biyyoota lamaanii gama hundaatiin cimaa jira jedhan. Hariiroon kunis walta'iinsa diinagdeen dabaalamuu akka qabu hubachiisanii jiru. Gaaffiin galaana diimaa fi ulaa galaanaa Itoophiyaan gaafataa jirtu walitti hidhamiinsa naannawaa kan cimsuu fi waliin misoomuu bu'uura kan taasifateedha jedhame. Gaaffiin Itoophiyaan seera idil-addunyaas bu'uura taasifachuun himamee jira. Bal'ina oduu kan akka taanutti dhiyaata. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed tibbana mana maree bakka bu'oota uummataatiif ibsaa kennan irratti dhimma ijoodha jedhanii kan kaasan dhimma gaaffii galaana diimaa fi ulaa galaanaa ta'uu dubbachuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed gaaffii Itoophiyaa kana xiqqeessuudhaaf yaaluun seera uumamaa waliinis faallaa ta'uudhaas jedhanii jiru. Qabeenyi naannaa galaana diimaa kana jiruus hundaafuu kan ga'u ta'uu dubbatanii ture. ከምጽዋ ጫፍ እስከ ሞቃዲሾ ጫፍ 5000 ኪሎ ሜትር ነው። በጣም ትርፍ ነው። ካለነው አካባቢ በላይ ነው ጥቅሙ። ከ5000 ውስጥ 20 ሚሊዮን ገደማ ሶማሌ፣ የተወሰነ ሚሊዮን ጅቡቲ፣ የተወሰነ ሚሊዮን ኤርትራ daangaan qarqara bishaanii Mitswaadhaa hanga Moqaadishootti kiiloomeetira 500 ol dheerata. Kun hunduma keenyaaf ni gaha. Kana keessa uummanni Soomaaliyaa miiliyoonni 20, Jibuutii fi Eertiraanis qarqara galaanaa kiiloomeetira 5,000 fayyadamu. Nuti uummanni miiliyoona 100 fi miiliyoona 30 kiiloomeetira 50 gaafanne. Kun addunyaa irratti haqa kan hin taane kamtu haqa taaree haqni hin jiru jechuudha. Lolaan hin gaafanne. Itoophiyaan hidha haaromsaa guddicha qabdi, daandii qilleensaa qabdi. Kanarraa seera biizinasiitiin 10% qooda fudhatanii ulaa galaanaa nuuf kennuu danda'u. Kun yoo hin taane liiziidhaan nu kennuu danda'u. Nagaadhaan kennanii fudhachuun ni danda'ama. Gaaffiin galaana diimaa fi ulaa galaanaa ministeerri muummee Abiyyi Ahmed miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif ibsaa kennanii fi gaaffiin dhiyeessanis seeraanis seenaadhaanis bu'uura kan qabu ta'uu ogeeyyonni damee garaagaraa dubbatanii jiru. የኢትዮጵያ የቀይ ባህር ፍላጎት ከሉዓላዊነት ጥሰት ጋር ሳይሆን መጠቃቀም ላይ የተመሰረተ አብሮ መልማት ላይ የተመሰረተ እንደሆነ አንስተዋል። Gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaan gaafataa jirtu gaaffii birmadummaa osoo hin taane gaaffii waliin haa fayyadamnuuti fi waliin fayyadamuuti. Dhimma seeraa fi seenaas kaasaniiru. Karaa seenaatiin naannoo kanatti waliin jiraachaa turuu keenya fi itti fufiinsaanis haala qabatamaa Itoophiyaa waliin kan wal simuudha. Gama seeraatiinis gaaffiin Itoophiyaa seera idil-addunyaa ammaa waliin kan wal simuudha. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed tibbana riizoortii Shabalee aangawoota gaanfa Afrikaa waliin eebbisuun isaanii walitti dhufeenya uummataa akka cimsuus himamee jira. የህዝብ ለህዝብ መሰናሰል በሶማሊያና በጅቡቲ በኢትዮጵያ መካከል ያለው ብሎም አያይዘው ደግሞ ከእንደገና በኤርትራ ቢኬድ በሴም ነው። ለምሳሌ walitti dhufeenya uummata Jibuutii, Somaaliyaa fi Itoophiyaa cimsuuf hojjetamaa jira. Uummanni wal fakkaatu kan Eertiraas kan afaan Tigree haasaan ni jiru. Itoophiyaan saboota 16 ollaa ishee jiran waliin sababa aadaa fi afaanitiin tokkoomaniiru. Kana hundaaf Itoophiyaan haadhaadha. Dhimmoonni kun hundi gaaffii Itoophiyaa seera qabeessa taasisa. Gaaffiin Itoophiyaa muuxannoo addunyaas kan bu'uureffate ta'uu kan himan ogeeyyonni kunneen gaaffii Itoophiyaatiif deebii kennuun akka barbaachisus dhaamanii jiru. Ayyaanni bara haaraa saba Geediyoo daraaruun kabajamaa jira. Ayyaanni jijjiirraa bara haaraa saba Geediyoo waggaa waggaatiin kabajamu kun ayyaana galataa fi nageenyaa jedhamuunis beekama. Ayyaanichi guyyaa irraa magaalaa Diillaatti sirnoota garaagaraatiin kabajamu irratti argama. Qaama ayyaanichaa keessaa ijoo kan ta'e sirni hulluuqaa bakka abbootiin gadaa Geediyoo, jaarsoliin biyyaa, hooggantoonni mootummaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa argamanitti raawwatamee jira. Sirna hulluuqaa boodas ayyaanni bara jijjiirraa uummata Geediyoo daraaruun bakka hawaasni bal'aan argametti sirna miidhagaatiin kabajamee jiraachuun himameera. Daawwattoota keenya oduun hordofaa jirtan TV Afaan Oromoo sanbata guyyaa oduu saajaa isiniif dhiyaataa jirudha. Gara oduu maddeen alaarraa arganitti dabarra. Mootummaan Zimbaabuwee dhimmoota hordoffii diinagdee irratti fandii maallaqa addunyaa IMF waliin waliigaltee irra ga'uusaa beeksise. Qondaaltonni faayinaansii Zimbaabuwee jila fandii maallaqa addunyaa IMF magaalaa muummee biyyattii Haraareetti simachuun waliin mari'atanii jiru. Mariichis dhimma imaammata diinagdee fi tarkaanfii biyyattiin diinagdee ishee tasgabbeessuuf fudhachuu qabdu irratti kan xiyyeeffatudhaas jedhame. Jila IMF hoogganuun Zimbaabuwee kan dhaqan Waashoo Waalazuweskiin Zimbaabuween bara kana guddina abdii qabeessa akka galmeessiftu dubbatan. Kanaan dura Zimbaabuween guddina dhibbeentaa 6.6 akka galmeessiftuu tilmaama eeruudhaan amma garuu guddina kanarraa fooyya'aa ta'e galmeessuu akka dandeessus himanii jiru. Ministeerri faayinaansii Zimbaabuwee
Michulu Nukube gama isaaniitiin hordoffii dinagdee fi haalota idaa alaa hir'isuun danda'amu irratti waliigalamuu dubbatanii jiru. Adeemsa raawwii waliigaltee ji'oota 10 keessatti Zimbaabuween jijjiirama eegamu yoo galmeessiftee fandii maallaqa addunyaa irraa deeggarsi faayinaansii akka taasifamu AFP'n gabaaseera. Jarmanii fi gamtaan Emireetota Arabaa hariiroo investimentii guddisuu isaanii cimsuudhaaf waliigalan. Chaansilarri Jarman Friedrich Merz daawwannaa biyyoota galoo galaana Arabaatti taasisaa turan gamtaa Emireetota Arabaa daawwachuun xumuranii jiru. Daawwannichaanis pirezidaantii gamtaa Emireetota Arabaa Sheek Mohammed bin Zayed Al Nahyan waliin mari'achuu isaanii walta'iinsoota garagaraas mallatteessanii jiru. Kanaanis biyyoota lamaan gidduutti waliigalteen investimentii yuuroo biliyoona 14.7 mallatteeffamuun ibsamee jira. Waliigalteen investimentii kunis misooma teeknooloojii, indaastirii, oomishaa fi anniisaa irratti akka xiyyeeffatu ibsame. Chaansilarri Jarman Friedrich Merz gamtaa Emireetota Arabaa dabalatattis Saawud Arabiyaa fi Kaataaris daawwataniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya ITV Afaan Oromoo irraa oduu guyyaa sanbata guyyaa isinii qabanne kan gammaatti hordoftanii qophiileen keenya itti fufuu bakka jirtanitti oolmaa gaarii.